Obbo Gazzaany Taayyee leenjisaa kubbaa miilaa garee bulchiinsa magaalaa Dambidolloo ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa milkaa'ina argattaniif immoo baga gammaddan. Walumaa wajjin walaga gammanne. Kilabiin magaalaa Dambidolloo dhiyeenya shaampiyoonaa Oromiyaa ta'uudhaan injifatee geeba argachuunsaa gabaasamee jira. Inni kun injifannoo guddaadha. Mee injifannoo argame kanatti maaltu isinitti dhaga'ame? Injifannoo arganne kana keessatti yeroo dheeraa baay'ee kubbaa miilarra leenjisummaa kanaan tureera. Haa ta'u iyyuu malee bu'aa bahii gidduu darbuudhaan kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidolloo kun cimee bahee leenji'ee bahee akka inni mul'atuuf akka biyyattii beeksisuufis hojii guddaa irratti hojjeteen kunoo guyyaa dheengaddaa kana buraayyuu irratti dorgommii gaggeeffame tapha tokko tuun injifatamin utuu qixaan bahinitu abbaa geebaa ta'eera jechuudha kilabii bulchiinsa magaalaa Dambidolloo wajjin. Kanaaf milkaa'inni keenya wal dhaggeeffachuudhaa, wal wajjin hojjechuudhaa, wal kabajuudhaa. Kanaafitu qabxii kun akka inni argamu ta'eera. Ijoolleen kun milkaa'ina akkasii bira ga'uudhaaf maal keessa darban yookaan milkaa'ina kana bira ga'uudhaaf iccitiinsaa maali? Ijoolleen kun ijoollee naannoo keenyaati. Ijoollee aanolee irraa dhufanidha. Yeroo dheeraadha kan isaan kilabii kana keessatti hammatamanii har'a waggaa ja'affaa isaaniiti bakka tokkotti kurfaa'anii kan isaan leenji'aa jiranii. Yommuu dorgommiin kun gaggeeffamu immoo shaakala bal'aa isaa gaggeeffamee ijoolleen kun akka isaan qabxii olaanaa kana fidanii akka isaan mul'atan biyyattii beeksisan ta'eera jechuudha. Egaan akka leenjisaa kilabii kanaatti naannoo sana innaa ilaallu rakkoolee adda addaa keessa darbaa rakkoon nageenyaa jira. Ijoolleen kun kana keessatti rakkoolee kana keessa darbanii milkaa'ina kana bira ga'uudhaaf leenjii attamiitu ta'ee qophee attamii godhanii milkaa'ina guddaa akkasii argachuudhaaf? Akkuma beekamu nageenyi naannoo keenya akkuma guutuu Wallaggaatti yoo jiraatu iyyuu taphattooti keenya immoo akka magaalaa Dambidollootis haa ta'u aanolee keessattis yeroo waamichi godhamu kana keessa darbuudhaan dhufanii fedhiidhaa fi haamilee gaariidhaan leenjii gahaa saayinsawaa ta'een leenji'aniiti kan isaan sadarkaa gahuu kan isaan danda'an cimina guddaatu tiim ispiriitii nu gidduu jira jechuudha. Amma gaa shaampiyoonaa naannoo Oromiyaa ta'aniiru. Kana booddee tarkaanfiin jiru maali? Hojiin isin eeggatu maal fakkaata? Taphii kana booddee jiru yookiin dorgommiin kana booddee jiru hawaasa irratti kan inni gaggeeffamaa jiru. Amma iyyuu waamichi godhamnaan kan inni dhufe dirree irraa taphattoota leenjisaa irraa kilabii warra dheengadda geeba nyaatan kanaa taphattoota adda addaas dabalatee leenjii jalqabeetu hin jiruuti kallattiidhaan dhaamsii nageenyaan gara keessan dhufe. Dorgommiin keenya kun gara fuulduraattis haa ta'u kilabootiin wajjin hin taphannu naannolee hundumaa irraa dhufu waan ta'eef taphichi baay'ee cimaadha. Cimina isaa baree immoo ani ijoollee koo hubachiisee sirriitti waan qophaa'uudhaaf mallu waan hojjechuudhaaf mallu dirree irratti qophoofnee injifannee akkuma kana milkaa'inaan beeraawi liigii isa jedhamu sana galuudhaaf qophii guddaa gochaa jirra jechuudha. Egaan ijoolleen isin leenjistan kun kilabii kanaaf barattoota moo hojjettoota moo yoo barattoota ta'e mana barnootaa isaanii wajjin akkamii yookaan hojii irratti immoo bobba'anii jiru yoo ta'e hojii wajjiniin dorgommii kanaaf qophaa'uudhaaf attami isaan hin rakkifne akkamitti wal simsiisanii deemsisu? Egaa taphattooti kun fedhii irratti kan hundaa'edha wanti numtu kan inni ta'aa jiru dorgommii kana dorgomuudhaaf shakalan yommuu isaan keessa galanii manneen barnootaa qindeessotaa wajjin haasa'uudhaanii xalayaan karaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo gaggeessotaan barreeffamee fi kallattiidhaan mana barumsaa qaqqabeetu ijoolleen kun yuunivarsiitii irraas kan dhufan jiru yuunivarsiitii Dambidolloo irraa haayiskuulii irraas warri baratan jiru xalayaan kallattiidhaan karaa qindeessa isaanii barreeffamee fi pirootokoolii isaa eeggatee ijoolleen kun gammuu deeman dabtara isaaniis qabataniiti kan isaan deemanii achitti galgala jala dorgommii booddee boqonnaa eega fudhatanii booddee akka isaan qayyabatan kan inni ta'aa jiru jechuudha. Obbo Gazzaany Taayyee ibsa nuu kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaa akkasumas hordoftoota keenyaan isin galateeffanna. Anis karaa kootiin sagantaa kana qopheessitee irratti naaf fedhuu keetiif gaaffii naa dhiyeessuu keetiif kabaja guddaa isinii qaba miidiyaa keessaniifis galatoomaa jechuu barbaada. Hoogganaa yookaan amballii garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo dargaggoo Roobeel Xilaahun Wandimmuullee haala taphattoonni kun itti milkaa'aniif cicha isaan qabaatan jedhe nuuf ibsee jira. Dargaggoo Roobeel Xilaahun ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keef hedduu galatoomii akka amballii yookaanis immoo geggeessaa garee kanaatti kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidollootti baga gammadde. Baga waliin gammadne. Kilabii kubbaa miilaa kanaati. Mee akka hoogganaa garee kanaatti ijoolleen kun milkaa'ina akkasii bira ga'uudhaaf
tattaaffii baay'ee keessumaa leenjisaa taanee si'i kan ijoollee kanatti itti dhiyeenyaan ijoollee kana hordofu ofii keetiis immoo taphataa garee kanaati. Ijoolleen kun tapha akkasiif qophii akkamii gochaa turan mee? Ijoollee kana qophii gaarii gochaa turan amma qofa osoo hin ta'in Jimmaa dhaquun duras qophii gahee guddaa taphachaa turan. Isa booddee isa kana Buraayyuu dhaquu irrattis baay'ee shaakala gaarii goone. Isa booda ijoolleen kun immoo akkuma beekamu barattoonnis jiru, hojjettoonnis jiru, iddoo adda addaatirraa kan walitti qabamanidha. Gahee guddaa bahuudhaan Buraayyuu irratti akkuma dhageessan waan gaarii hojjennee deebi'uu dandeenyeerra. Naa baay'ee nama gammachiisa magaalattiidhaafis waan guddaadha waan isaan hojjetan. Akka namatti tola dargaggoota garri caalu isaanii garuu miinaa guddaa taphatanii dhufanii maqaa biyyattii dhoofsuu irrattis gahee guddaa taphatanii. Tole egaa injifannoon amma argame kuni gara fuula duraatti cichaan akka isaan hojjetaniif haamlee ijoollee kana hagam jabeesse maal argita ijoollee kana irratti? Ani kanaan duras biyya kana waggaa 10 dura akkasiin asitti taphachaa ture piroojeektiidhaa ka'e. Kubbaa miilaa uummata jaalalanii qabu baay'een beeka duraanis jechuudha. Dargaggoonni baay'ee hordofu turan yeroo sanas. Ammas kan hin ilaale kana uummata kana simachuu irrattis ka'e ijoollota yeroo magaalaa lixnuu ka'e baay'ee namatti tola ture haasa'u jechuudha. Kubbaa miilaa immoo akkuma beekamu miinaa guddaa taphata hawaasa keessatti. Maaliif ijoolleen tokko yeroo nama argan akka aayidolii isaaniitti ilaalu, nama sana hordofu, amala gaarii qabaachuu isaa ilaalu, ijoollee gaarii ta'anii guddatu jechuudha. Ammas immoo kan argaa jiru magaalaa kana irratti kana. Magaalaa kana uummata jaalalaati. Kubbaa baay'ee jaallata isarratti immoo. Naa wanti guddina magaalattii irrattis miinaa guddaa taphachuu danda'a yaada. Bifa kanaan ammas immoo deeggarsa argannaan kana caalaa bakka guddaa waan ga'uu danda'u. Egaan magaalaan Dambidolloo Finfinnee irraa fageenya baay'ee qaba. DBS karaan rakkisaa kubbaa miilaa kana immoo walitti qindeessanii ijoollee kana sadarkaa kanaan ga'uun hojii guddaa gaafachuu mala. Faayinaansiin gaafataa. Meeshaalee adda addaa barbaachisaa. Isiniin gama waan adda addaa meeshaa adda addaa isinii guutuudhaan eenyutu isin deeggarsa eenyu biraa argattu? Yookaan deeggarsa akkamii argattan? Bulchiinsa magaalaa dabalatee akkasumas namoonni qabeenyaa qaban adda addaa nu bira dhaabbataniiru hawaasichis baay'ee keessumaa yeroo Buraayyuu turres gadaanfaan ta'anii maaliyaa caammaa nu bituudhaan nu bira dhaabbachuudhaan nu affeeruudhaan galgala sanas keessumaa Buraayyuu irratti uummati baay'ee akkuma nuyi magaalaa Dambidolloo jirutti ture kan nu bukkee ture. Galgala yeroo taphaadhuun nu affeeru kophee nu qopheessu, uffata nu qopheessu, bishaan nu qopheessu waan adda addaa magaalichis immoo amma danda'e nu bukkee dhaabbateera nu gargaareera baajata isaas nu baaseera. Amma hundumtuu amma danda'e geemii na haa taphateera. Uummati immoo garuu waan guddaa dhugaa ta'uuf waan jechibsu miti. Uummati isa waan nu gochaa jiru. Ammas isaan nu bukkee dhaabbachaa jiru bilbilaan nu jajjabeessaa jiru. Ammas hawaasa isa deemnus taanaan isin bira jira nu jechaa jiru. Namoonni qabeenyaa qaban hedduu nu bukkee dhaabbachaa jiru. Ammas akka isaan tuffan hin jedha. Isaanis immoo waadaa baay'ee nu galaa jiru. Hawaasaatti inni itti aanu sadarkaa biyyoolessaatti taphatamudha. Hawaasaatti inni itti aanu biyyoolessaa Itoophiyaatti seenuu fi taphatamudha. Gaafa 14tti taphichi kan gaggeeffamu. Qophee jalqabee gallee jirra bifa gaariidhaan ijoolleenis baay'ee mooraalii guddaadhaan kan isaan hojjechaa jiran amma shaakalaa. Ammas immoo uummata boonsuu fi kan nuyi as geenye taphachaa jirru. Ammas immoo boonsinan maaliif magaalaan kun hin barbaachisaan bakka bu'aan tokko. Sadarkaa Pirimeer Liigii yookiin sadarkaa Suupper Liigiitti baay'ee barbaachisa. Uummata isaatiif baay'ee uummati yeroo laattu fedhiin kubbaatiif qabu adda. Andurumaa beeka ijoollee yeroo taphachaa tures yeroo ilaalaa tures. Gazaanfaas yeroo duritti dhamaa ture waggaa hedduudhaaf dhamaan kubbaa kanatti. Kubbaa kana baay'ee malaaf uummata kana. Uummata bakka bu'iinsa baay'ee malaaf innaa. Ammas immoo hojii karaa gaarii qabanneerra. Karaa kana immoo fiixaan baay'isuuf sochii guddaa irra ammas taanu. Ammas hawaasaatti qabxii gaarii fiduun gara biyyoolessaatti akka guddannu abdii guddaan qaba, amantii guddaan qaba ijoollee kana. Mee gara dhumaatti ati Roobeel Xilaahun abbaan kee Xilaahun Wandimmu kilabii kubbaa miilaa magaalaa Dambidolootiif durii kaaseen beeka jechuudha. Fakkeenya kan siif ta'e Xilaahun maaliif warra jalqaba kubbaa magaalaa Dambidolloo kilabii sanaaf taphataa maqaa naannoo sanaa waggoota dheeraadhaaf waamsisaa turan keessaa Xilaahun biyyoon itti salphatu isaan keessaa tokko inni. Abbaa kee faana buutee isatu fakkeenya siif ta'e. Abbaa kee yeroo inni taphatu illee arguu hin dandeenya. Akka carraatee arguu hin dandeenya yeroo inni taphatee. Yeroo gaafa cidha isaatiiti kan inni kubbaa dhaabe. Guyyaama sanarra taphatee dhaabe akka oduun dhageesse jechuudha. Yeroo baay'ee natti immoo dhageessa. Isa arguu hin dandeenya irraa qabaadde garuu mucaa aadaa koo ture Daani'el Baqqalee kan jedhamu.
isa duukaan kophee isaa baadhee fi deemaa ture. Innummaati jechuudha isa daalaan guddadhe gara caalu akka aayidolii gootti daalaan guddadhe. Isa qofatumaan ta'e ijoolleen baay'ee turaniiru kan isa faana taphachaa turan. Isaanii daalaan guddadhe TV'nis immoo jira warra biyya alaa kana ilaalaa fakkeenya guddaan haasaa turani. Yeroo abbaa kootuun ilaalaa guddadhe baay'ee tola ture. Qacarraatee daddafee kubbaa dhaabinni maqaan isaa nagaa baay'ee. Anis immoo amma tokko yeroo nama taphadhu amma isaallee ga'uu baadheeyyuu amma tokko yeroo maqaa biyyattii dhoofsu baay'ee tola. Kubbaa gara waggaa 10 akkas taphadheera kilaboota adda addaa kanaaf walitti. Amma garuu yeroo geessaan carraa kana kennanii kottuu biyya kee amma tokko gargaaru naan jedhan gammachuu guddaadhaan amma tokko atti waama xinnoo tokko illee buusee waan seenaa qabu bakka kaa'ee darbalee akka kanatti hin jirra ammoo xaanaan hawaasaa irratti qabxii guddaa kennatee namatti. Hoogganaa garee kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo dargaggoo Roobeel Xalaahun Wandimmoo ibsanuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomii milkaa'ina argattanitti baga gammaddan. Galatoomis carraa kana maa kennuu gadi baay'ee galateeffatu. Dhumarratti obbo Gazzaayin Taayee gareen kun milkaa'ina akka argatu kanneen deeggaran galateeffataniiru. Ergaan dabarfadhu tokkoffaa yuunivarsiitii magaalaa Dambidolloo galateeffachuu barbaade waggaa 6 guutuu kilabii shaampiyonaas haa ta'uu liigii Oromiyaa irratti mattuu jimmaadhaan baanee immoo dorgomnu kana keessatti shaampuun namni qabxee faadhaan dabarree muuxabannu kana keessatti konkolaataa bobaatti nu guutuudhaan durgoo hojjettoota isaanii dabarsanii lafa shaakalaatti lafa dorgommiitti konkolaataa isaaniitiin baay'ee deeggaree hidhannoo nu deeggaree madaqaanis dheengadda mataasaa gaafa deemnu buraayyuu irratti qarshii olaanaadha kan isaan nu ramadanii nu jajjabeessaa turanii geggeessota yuunivarsiitii magaalaa Dambidolloo yuunivarsiitiin guddaa galateeffachuu barbaada. Taasisuudhaan immoo itti gaafatamaa godina Qellem Wallaggaa Bogammachuu fa'aa kantiibaa magaalaa Dambidolloo Bashannaa fi fa'aa koree isaanii wajjin ta'anii lafa fagoo deemanii dhufanii simannaa guddaa nu godhanii waadaa guddaas nu galanii dorgommiin kun akka inni milkaa'inaan magaalaan Dambidolloo akka isheen milkooftu nu bukkee dhaabbatanii nu jajjabeessaniiru waan ta'eef aanolee 12 mariisaniiti ji'a adoolessaa keessa konkolaataa kilabichaa fi bilchiisuudhaaf aanolee nuti waadaa nu galanii waadaa sana nu galan kan ammoo waaqayyo sana gargaaru nu galateeffadhu nus galateeffachuu barbaanna jechuun barbaade galatoomna.